Daataa Exceeliin qindeessinu keessatti yeroo baay'ee daataan irra deddeebiidhaan daataa wal fakkaataan jiraachuu danda'a yookaan duplikeet daataan jiraachuu mala. Daataa duplikeet ta'anii as keessa jiran kana akkaataa kamiin balleessuu dandeenya kan jedhuu fi akkaataa kamiin balleessinaa maal goonaa yoo hoomiirra jirtu ta'ee isa dhuftu daataa kan jettu kana dhuftu daataa kan jettu kana irratti yeroo cuqqaassaniittanii taabii kana irratti maal argattu jechuudha. Remove duplicate daataa kan jettu iddoo kana jirti ishee irratti cuqqaassu jechuudha. Ishee irratti erga cuqqaassanii booda kanas ni dhufa. Fuula kana fakkaatu ni dhufa. Bifa kanaan kan dhufu kanarraatiin maal agartu jechuudha. Mata duree kana agartu. Mata duree teebilii kanatu asii gadi tarraa'ee jira. Mata duree teebilii kanatti akka hin buune barbaanne yoo ta'e maal goona ishee kana. Ishee kana kunu my data headers isheettu kana antii gootu sanaa booda maal fida jechuudha kulamanoota fidaa jechuudha. Kanaa booda kulamanoota kana keessaatii kulamanii tokko filanna. Kulamanii hundumaan duplicate daataa hin balleessinu kun. Kanaaf maal goona unselect gooneetu kulamanii maqaan barattootaa irra jiru kanaan yoo balleessine gaarii ta'a. Kan maqaan irra jiru kanaan balleessinaa jechuudha. Maqaa faazarii fudhachuu dandeessu, maqaa studentii fudhachuu dandeessu. Inni guddaan garuu tokkoma isaa fudhattanii daataa qixaa maqaa duplicate ta'ee jiru sanaan jiru hundumaa wal faana balleessa jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaaf studentii waan kana yoo balleessine daataa qixa kanaan jiru hundumaa maqaa abbaas qabxii isaas hundumaa balleessaa jechuudha. Wal faana waan ta'eef maal goona jechuudha tokko isaa filannaa jechuudha. Tokko filanna. Erga tokko filannee booda maal goona okay jenna. Okay gaafattanii gabaasa isinii kenna jechuudha. Gabaasa isinii kenna. 11 duplicate values found and removed. 11 jiraadha. Kanaafi 11 kana keessaa balleessaa jechaa jira waan ta'eef balleessuu barbaanne okay. Yoo balleessuu hin barbaanne immoo cancel goonee keessaa baanaa jechuudha. Kanaaf okay na. Kanaa booda fudhattanii ilaaltan daataa 11 kana jira jechuudha. Bifa kanaan daataa duplicate ta'e qulqulleeffachuu dandeenya jechuudha. Daataa guddaa daataa hedduu keessa deemnee sakattaanee qulqulleessuun ulfaata waan ta'eef daataa duplicate ta'e keessa jiru bifa kanaan erga qulqulleeffannee booda ragaa qulqulluu ol kaawwachuu dandeenya jechuudha. Tippii bareedaadha. Namoonni tippii kana fakkaatu gara fuulduraattanii gadhiisu akkasiin qaqqabuu fi fuula kana foloo gochuun dagatiin isiniin jedha. Tippii itti aanu isinii qopheessutti nagaan naa tura.